Uummata Tigreerraa waggaa jirtu agartee uummanni Saawudii keessatti uummata Oromoo qofaa miti kan rakkataa jiru harki guddaan Oromoodha. Yaman keessumattuu harkuma 99 illee haa ta'u sabni biraallee ni jira. Garuu harki keenya bakka 99 seenee tokko keessaallee bu'aa dhabnee jenne. Mammaa kana dhageettani afaan Ingiliffaatiin jedha. Inni waa dhibba keessa jiru waa tokko keessa hin jiru jedha. Inni waa dhibba keessa jiru harka isaa asis galchee achis galchee jedhee bu'aan qabu jechuudha. So maalan wanta kana siin durallee dubbadhee jira. Waan tokko yeroo tokko jahaan dura na fakkaate April keessa to be exact warra UN tokko walitti dhufneetiin ajandaa qabadheen dhufee jedhe. Waa'ee Yemen irratti qabadhee dhufee, waa'ee Saawudii irratti qabadhee dhufee, waa'ee Walloo irratti qabadhee dhufee, waa'ee Oromiyaa irratti guutuma keessatti qabadhee dhufee achi waa guddaa qabdanii kanneen keessaa tokko fudhadhaa koottaa naan jedhan tokko keessaa fudhadhaa koottaa jedhan. Maaliif isinitti dubbadhaa jira kan isinitti fakkaatee jedhee yoo laaltanii jettanii akka carraa ta'ee wantuma dalagnuu fi dhaabbilee guddaa wajjin haasofna. Dhaabbilee guddaa wajjin jiru extremely guddaa qabxiitti aanu irratti dubbadhee ka jedhu ka maaliif rakkoon Oromoo addunyaatti mul'atuu dhabdeef illee ka jedhee ilaalu keessa dhaabbilee kanneen wajjin dubbannee jira. Sanitti deebi'ee jira. Garuu keenya irratti maal harkisanitti fakkaanne. Wanna maraa fi wocna gadi teesnee ijoollee Boorana keessatti duute maqama jaraa guutuu argachuu hin dandeenye. Akkamitti duutee eessa baatee eessa geetee argachuu hin dandeenye. Garuu beelaafillee nutu booya. Ilmaan Oromoo Ankaraa jinatti ta'u. Warra daasporas ta'e warra biyya keessa ta'u. Sagaagaltummaa kan jamaal isinitti fakkaate. Mootummaa PP wajjin illee flirtiin jira miti flirtiin tokko. It's just like in fakkeessan asillee baaneetiin ammoo mootummaa kan hin jibbinullee hin jaalanni jidduu kan jenna. Qabsoon yookii garana. Mootummaan kun yoo jaallatti mootummaan kun sii ta'a. Mootummaan kun hin taane ammoo gara oppoos mootummaa kana deemuu qabda. Nama garii maal argee jedhe mootummaa kan harka irra qabanii mootummaa kan wajjin suuraa ka'anii iddaa zimmaa ta'een yoo ta'e jedhe. Abbaa fi imaan taane yoo mootummaa kan gaafa jaatti qabdu bira dhaabbattee mootummaa fakkeessaa mootummaa nama ajjeesuu kan harka irra qabaa asii eedii qarqaarsa Oromoodha jettee Oromoon qarqaaramtu tokko hin jiru amma yeroo kana keessatti namni keenya yoo ka'ee yeroo kana keessatti hin dubbanne yoo yeroo kana keessatti ofirraa hin lolanne yoo yeroo kana keessatti karaa itti amanuun hin deemne sumunii ana asitti dalagu tanaani eenyuun qarqaarrii geessine jenna. So asitti sagaagalummaa kan hin jedhe asitti mootummaa kana bira dhandhee suuraa wajjin kaanee koflinee warra wajjin kee qofaa miti bar warra asitti waa'ee jala dhaadhisitan Oromoota meeqatu mootummaa kana keessa jira kanaafii darka dhooftan ebaluu kiyyaa bagattiin si gahee baga akkana goote no mootummaa kana wajjin namni jiru marti nu diin Oromooti yeroo kanatti mootummaa kana wajjin namni jiru marti nu diin Oromooti dhugaa isin jedha mootummaa nama keenya ajjeesu. Business kan kee dalagadu mirga keeti eenyu isin oogwane qabsoo kanatti seenii miti garuu mootummaa kana harka irra qabdee fakkeessitee mootummaa kana wajjin suuraa kaatee mootummaa kana jettee dirree sirbaa sirbitee fi ayyaan oofistee fi mootummaa kana fuulatti gootee asillee dhuftee nama mootummaa kana himachuu ta'uu hin dandeettu. Warroota mootummaa kana harka irra qabdan qofa toon ta'in warroon social media irratti harka dho'isaniif sagaagaltummaa warroon jedhu warroota saniin warroota asiif achi jedhu sini galee as ebaluuf illee harka dha'a ebaluufi kan mootummaa nama ajjeesaa jiru kan isa bira dhaabbatee harka dha'a. Ani Tigree akkasitti harka dhooftuun agarre. So qabsoon keenya akkamitti siiquu dabdeet because bakka lama kaa'annee jirra. Asiinillee deemna. Qabsoo kana muranneetti seennee hin jirru. Qabsoo kana kan itti jirru kaleellee sina naftanyaa kana keessa harka Oromoo guddaa qaba. Diinni keenya Amaaraa miti, diinni keenya Tigree miti, sun dogongora, diinni keenya hun keessa jirti galtuun keenyuma kanatu diinni naftanyaan keenya harki guddaan. Amaaraaf ergame, Tigree ergame sun dhimma biraati. Keenyuma kanaafiyyuu. So rakkoo Boorana ijoollee Boorana irratti yaadattanii gaafa Tigreen akkasitti qabrii gooddaa gubbaa irratti ajjeefamtee gad dabarte addunyaan wanni isa dhugaa ta'uu baastee jette because information gahaa kenna information argachuu jechuun akka waan qeensa buqqisanii kanatti. So yes
rakkoon boorana keessatti deemaa jiru kan hunda qarqaarree jiran hundu anillee paablikaa dubbachuu hanga hunda kijetti qarqaarree jira rakkoon booranaa ta'e rakkoo wallaggaa ta'e rakkoo bakka maratti hima kenna sumaniidha 50 dhibbaan kennuti jira dhiiroo sumanii nuti asii kenninu doolaara dhibbaa yookiin doolaara kumaasii nu kenninu oromoo tokko bu'aa oolchaan jiru ummanni boorana ummanni wallaggaa ummanni arsii ka'eetiin ofiif dubbatuu qaba kana namaaf waa kenna ani dubbachuu haa darbuu eegeetiin waan kana dubbataa jiruuf dubbiin sun haa darbuu eegeetiin dubbadhaa jira because rakkoon oromoo irra jiru fakkeenyaaf ammasumatti qabxii dura dubbadhee deebi'een jira dhaaba WFP wal garree ture dhiifama wal fuudhi sawwan ganaa wal ga'uuf deemaa jira warra dhaaba biyya keessaa ari'ame Itoophiyaa keessaa ari'ame tokko wal kenneetiin employee 964 qabna Itoophiyaa keessaa naan jedhan namoota Itoophiyaa keessaa naannoo wallaggaa fi gumuuz iddoo sanitti illee naman qabna kara gujii illee naman qabna naan jedhan garuu kara kaawwan wal amaaraa fi tigree keessa naman qabna remember kaampaanii tokko nama 964 qaban Itoophiyaa keessatti population harki 65 oli Oromiyaa keessa jiraata qarqaarsi addunyaa biiliyeenaani tokko miti biiliyen 45 yeroo addunyaa kan olii godhattee jettu qarqaarsi Itoophiyaa dhufa jira harki 70 oli kara noorzii deemee jira baay'inni uummata Itoophiyaa ammoo kara saawuzii kara Oromiyaa keessa jiree jira sun maal natti mul'isitti fakkaate rakkoo Oromiyaa irra jiru akka miidiyaan hin agarre akka warroonni qarqaarsaa kun because rakkoo Tigraay irra jiru ka addunyaa dhageessaa jiru uummata Tigraayti miti harki guddaan rakkoo Tigraay kana keessaa jiru ummata NGO achi jirantu argaa jira ija jiraati argaa jiran kanaafuu report godhan kanaaf amma warri NGO ni walitti wal geenne jenne isin jenne kun UN walitti nu fidaa jiran raffii waa'ee baqataan Oromoo kan Yemen keessa jiru akkamiti systematically Oromooni baqa systema keessa exclude ta'ee akka argamne godhee jira Itoophiyaa keessa qofatti miti Yemen keessatti Keenyaa keessatti Sudaan Somaaliyaa keessatti systematically akka Oromoon baqataan Oromoo argamne godhamee jira it's a systematic wanni kuni so asii sumuni qoocnee doolaara 50 doolaara dhibbaan tuni namni isii waa gootuuf hin jiru hiyyeessa asiirraallee mallaqani fuuti fookasiin oogiti every week ajandaa ta'ee namni keenya ka ijaaru qabsoo Oromoo irraa kan hin dubbanne ka du'aaf jirtuu keenya kan hin qaaqne beelaaf qaaquun barbaachisu ammatti dhugaa dhiifama naa godha yes beelli waan akka beelaan jiru namni fudhatuu qaba mootummaa kanarraa maali mootummaan abbaan qabeenyaa otoo jiru asitti qabeenya qabaatee ijoollee mallaqaa otaan jiru maafi beelaan duute jetta ka'ati lolatuu hin barbaanne ka'ati karaa nagaati lolatuu hin barbaanne ani seenaan jiru kiyya dhiiseeti maaf Ameerikaa keessatti hirriba dhabee qabsoo kanaaf rakkadhee jedha maaliif Tigreeni doktorummaa as biyya alaasi dhiisee biyyatti gadee lola maaliif abbaan abuna maqaa isaa jalaa badee jedhe ka ortodoksii keessa jiru otoo harka diinaa jiru maaliif uummata isaa viidiyoo waraabee ergee jedhe kenna ammoo tokkichinu mootummaa Oromoo otoo jiru tokkichi gadi baheetiin Oromoof dubbataa jiru hin jiru yes uummanni rogeeyyiin yookiin aktivistiin miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti dubbatu jirti qabsoon kenna maaf hidda qabachuu dhabde because tokko sagaagaltuma sinje maa sigale asitti rakkoo Boorana keessa jiru asitti rakkoo Wallagga keessa jiru mul'isneetiin sumuuniif doolchee namarraa qocaa jirra garuu rakkoo sani seeraa waraanne seera waagooniitiin bakka dhagahamuu danda'u bira keessaa hin jiru mallaqni Oromoo irraa dhufni kun 50 eenyuuf ijoota kan godhu hiyyeessa asiirraa qocee qabsoo fookasii hooga tokko lammataa immoo ajandaa every week ajandaa haaraa uumuu dhiifama naagata warroonni baay'ee beekumsa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaatti fayyadamaa jirtanii kudos to you guys isin jibbaafi miti garuu yeroo kan keessatti istiraagilii keessa jirra qabsoo kana keessatti nu qofaa miti sabni Tigree sin jira saba Tigree sumuni kadhatu saba Tigree hidhame jedhee kadhatu saba Tigree beelaaf du'e ummata beelaaf du'aa jiru kadhataa jiru argitanii jirtanii no Wallaggaa fi kadhatan Booranaaf kadhatanii maaliif viidiyoo sufficientii guutaniitiin information data gadi baaftaniitiin NGO'dhaaf hin kennine jenne maaliif hin kennine because ka qarqaaruu danda'u biiliyeena qarqaarsa lola amma deemaa jiruuf ka eegamee jedhe biiliyeena san keessa sumuuniin takka hin argamne waan isin ajaa'ibsiisu ji'a torbaffaa keessatti warra USAID nama 8 wal kenne USAID jechuudha yennaa sanitti yoo argatanii wallo irratti ji'a sadaffaa keessatti wal dhabbitu ture namoota hedduu ture akka adda standard jedhetti nama 358 buqqa'ee jira
UN'n USAID'n dhaabboleen tokko walloo dhaqee ilaaltee hin jenne. So walgahii keenya irratti riippoortii walloo kennineef jenne. Riippoortii peejii 16 daataa qabnuun kennineef jenne jechuudha. Walloo bakka keejiin itti dalagne keessa hedduutti hin gammadee jedhu ka wallooti. Kenninee jenne Juulaayii keessa jechuudha. Agostii keessa jaayittii aanu keessatti UN Ochaan walloon dhaqee ilaalee jedhe. Riippoortii UN irratti agarree isinitti himaa jirra jechuudha. Garuu deebi'an agarree baqataa karaa 996 arganii maal jedhanii akka nagaa fakkeessanii footoo abiitti fayyadamaniitiin biraa deemanii jiran. Nuti akka yaada keenyatti UN dhaqee jira qarqaaramanii hin beekna. Walgeettiin USAID walgeenni saniin booda dhaqanii ومدقني فيه هاركني جاء جهان بودا ولا نقني يويني دالي جدي جاء جهان بودا ركو أورميا ركيس جرو تقودوا بتم تيجي ككيزي ولا سنتم بربادتين أمور أجين نو كارسون يجون رفني جنا بوينتين أصلا جت بربادة وانا أكنت إنما قوش نو كان سموني بدولتش كنا really يسوق أمنا نمكن بيل يوجرات نمكن ميت هادو جايو كبهته جدي يرون كأنيو تاتي يرون كذا أجندة سجاجتهما سجلي أجندة تاني أجندة every week كذا ما تجري نمني سمون إسابة كسجلتهم إسجلت واتكو قولوا هندندو سمون كين سمون قبل ما رجلا سرنا كانوا في الراب كيسوفي فوكسين توكو كوفسا سوكسي وإبيلاتي متي سوكسي واتوكو متي including أنا دي فهم ناقتا واي سعودي را WOC رد دلجاجر كنين أبولي كنين تدلجاجر أسي سوشيال ميديا أبد أنا سيف إيجي في وين سيف يجي توكو إنجر يو سوشيال ميديا فورنا أرجن ماله يو بيجي كي كل نمني كل أني نمني دبارة لا تماله بو أنا سيقول إنجر كركاس نم كم ترباته ما أود سعودي كيسة الأجر ماني أولاني تأراتو كتبي ما فيجي بيجا سينا أسلوفته أو يمني رتي وهي كا أو ما يلبني رتي لوفته وين يسين فيجي توكو إنجر سو كران ركون كين توكو كوفا أجندة ور ما جرتن كان اللي با بريلينتي أنا مثل ما قالوا يروح كان كيستي ركون توكوفتو ركون ما أرمو رجول ركون سيستم جنجرة سيستم نسون هنجم بقين ومن كينا بكمرت ركو قد كيسجر يمن كيست وان رجلون من كينا بيتن سعودي كيست من كينا وان رجلون بيتن بورنا كيست كبيرانجر سو نمني مرتينو وامر because agendan every week كأود أبتو كاب agendan أما جرو توكو كوفا سنة كان أفرع بكيسودا سنة كان هنجم بكيس نتي رجومنا يفهمنا عن قد أجر جبيني جر همين تقول إن دوانا ندبت تجرا كلالتك جتي كذا أسيم كأنتن كنا هنج رجوم جو رجوم دبورنا في يد دنتاتي جو رجوم جولة ولا قاتي في يد دنتاتي يجولة document sufficient يوم بعفني أكجاري أكدنيا نيس يو كان قونا تاتي تكو كنا كوتشني فيسبوك كذا بعثني متأنسيتني التيم بيكمتيو أرجع مالي بقى متورمو بوسان جرتو جيرم كابسولة اللي في داين جرو وروني سعودي وروني يمن رجرتن نويرا فتني ما دبتشو أبدا أستي سوشيال ميديا رباني يجي سيف يجي نوت سجون تكون جرو واي كيز يمن رت أما تكو تيو دبت إيجر مين رجل كمني واي كي يا مين رجل كمني تشولا واي كيز يمني كيس اللي ما جرو إذا تدلجاجر هنجم كتار أما اللي في كنا actually أوفيس ورا كينيا وجيني كوليت الفاجر ورا يمن كلادو كينيا تاني لالو جرا وانا كنا سنتي ما جرو في وانت قدام الفاجر في متي اتدي ما جرا كايسنتي وبعد جرو مو أجندة everyday بويتش إيسو كمنا كدو هادو ورمو كيست كبيلسوما اتعاني بيلسومو تعراك أمنا مالي أسمت تسيجلي كانف دبني هفورنا ما كيساجته every week agenda to yo Saudi nufin yo Yemen nufin yo wala nufin there's no time namni kenna yo government kun kana goda jiru system biyya keessa to kana goda jira akka ilaalcha kiyyatti akkuma duratti dubbadhee jedhe Oromiyaa irratti akka miidiyaan hin gabaasne akka NGO'n hin dhufne sirnoonni kalee dabree sirni ammas kanaaf xanyaa ka irra jiru cuqqaalsee qabee jira so isin immoo akkamitti qarqaaruu dandeettan warri social media irratti dhageettii guddaa qabdan warri waa hedduu tattaaffii waa guddaa godhaa jirtan I admire you guys garuu reportii kan hanga uummata keenyaan ajjeese nama sadii ajjeesani nama lama ajjeesani that's not sufficient namni saddeeti baradha bari PP nama saddeeti ajjeesan sufficient miti reportii guutuu ta'uu qaba sigale kun waan achi achuma sagagalu ku kala kadurate sagagalummaa sigale warra diin wajjin dhaabbatee jedhu mootummaa kan wajjin firummaa fakkeessee mootummaa kan harka qabee mootummaa kan ru'iitti godhee asillee diasporaallee dhufeetiin ammoo akka waan mootummaa kan jibba fakkeessu that is absolutely no warroota akkasii hin ta'u double dipping sun double dip jedhama we have to stop that qabsoo keenya gargar yoon baasnee duratti asuma achi sigale gantu wajjin illee dhaabbanna oromoo wajjin illee dhaabbanna you know
naftanyaa wajjin leen dhaabbanna jechuu kiyya. So we have to start flirting. Warra mootummaa wajjin flirt godhu sigalee mootummaa kana gaafa jaa'u fi isteejii mootummaan qopheessee dhaabbatanii dhufaniitiin inoo nama kana nu godhe no that has to stop. That has to stop in jedha. Dhiifa manaa gataa qabxii tokko faa lammaffaa walitti dubbadhee natti fakkaata. Small talk, akka yaada kiyyatti kana. No, we have to really think. We have to really focus. There's so much, fakkeenyaaf akka ollatti, there's so much great thing we're doing. Hedduun gammachiisee jiru. Dhaabbolee ammas hin jiru. Because dhaabboleen nuti dubbataa jiru. UN waliin dubbataa jirru. Anaa sumunii yookiin doolaara 100 ergu otoo hin ta'in otoo UN rakkoo Oromoo kan fudhatee jedhee baqattoota Oromoo irraa dubbatee jedhee keezii kana keezii yookiin qopheessu testimoonii qopheessuu barbaachisa. Intervii nama gootee katabdee gootee seeraan akkasii qopheessitee kan peejii 20-30 qopheessitee kennitee keeziin kana jetteetiin fiddee jette. Kanumayyuu argachuuf akka qeensaati Oromiyaa keessatti torbaan tokko oli ijoollee Boran irraa duute diteelii hangammaa arganne. Yaa ijoollee nama argaa jirraa miti qawwee keessatti. Maaliif namni warri ollaa kenna sakandii tokko keessatti information baasee jira. Kenna I don't know lakkoofsaan lafa guunnee jirra. I really don't know. So kanaafiyyuu uummata Oromoo qarqaarroo barbaannee jenne injustice Oromiyaa keessatti deemaa jiru including beelallee ta'e gara sufficient ta'e waraabbameetiin addunyaaf dhiyaatu qaba. Gaafa san nama kenna qarqaarra. Kuni amma hiyyeessi sumniif dolche asii ergee jedhu kun uummata Oromoo beelarraallee hin hambisu jiruulee ittiin godhuu jiddu galeessa godha jechuudha. Namni keenya ka beelaan dhume ka qawween dhume haa dhumu karraa hafe haa bilisu. Murtee akkasiitiin deemuu qabnaa jechuu kiyya. Sadaffaa irratti obviously baay'ee dubbachuun barbaadu kanarratti I was really disappointed obviously Facebook waan godhe irratti jechuudha. Facebook even ani raajinatti ta'ee jire akkuma beektu ollaani sentarii irratti of eegneetiin deemnee jenna relevantii uummata Oromoof ta'u jechuu kiyas uummata Oromootiif ka bu'aa qabnu gaafa dhageettii qabnu qofa. Gaafa dhageettii hin qabne asumatti lallabnee isin biraa deemna malee uummata Oromoof jijjiirraa fiduu hin dandeenyu. Kanaaf jecha lallabnee deemna raajinatti ta'ee peejii ollaa share godhee jedhee nama baay'eetu peejiin keessan guyyaa 30 restrict ta'ee jira. Waa'ee Facebook kanarraa argaa dhiibuu jalqabne waggaa dabreerraa jala deemne and it's very difficult ta'ee jedhe including warra kongressii waliin dubbanne Facebookiin private entity dha waan ta'eefi hammami warroonni UN keessa jiran nafxanyoonni even gariin beektaa gurguramtu galtuudha ka abbaa faati isaallee hin beekamne ka maqaa Oromootiin nagadu maqaa Oromoo ka jedhee lakkoofsa miiliyoona 60 koof godhe kanniin lakkoofneeti jechuudha sigalee mammaaka tokkotu jira garii jedhanii haati maal jedhanii nama gattee hobbaatii guddistee jedhan Oromoo keessa hobbaatiitu jira natti fakkaata baay'inni gantuun kunniin nama otoo hin ta'in haati dogongortee isa gatteetiin nama ta'u gatteetiin hobbaatii waan guddisaa jirtu natti fakkaata. Nevertheless ka jechuu barbaadee jedhee Facebook keessa nafxanyootatu hedduutu jira. Akka ilaalcha kiyyaatiitti obviously qabatama waan qabu miti. Akkaataa itti targeet nu godhanii. So it's very disappointing. Hedduun gaddee jedhee adeemsa fudhatamee jedhe kanarratti. Kanaafuu maal godhuu qabnaa kan jiru because dirree namaarra teettee yoo haasoftee gaafa abbaan sitti cufee jedhe homaa gochuu hin dandeettu jechuudha. So kanarratti ka dubbadheen jiru gaddiinsa kiyyaa alatti Oromoon as keessa jirtan namoota dhibbaan ka amma laalaa jirtan dhibbaataman ka laalaa jirtan ka boodallee ilaaltan viidiyoo kana jechuudha. Ka isin godhuu qabdanii Facebookiin akkana godhu taate alternative maal qabna maal godhachuu qabna kan jedhu alternative sen keessa amma kalee kan ujuu page bannee jenne private message channel adda addaa telegraph irratti waan adda addaa irratti kanneen irratti subscribe ta'a. Even memberii ollaa irratti illee subscribe kana maratti iyyuu bakka information bareen isinii dhufu bu'aa bakka itti qabdanitti subscribe follower godhaa achitti godhaa because akkaataan Facebookiin amma target OLA godhe kun hedduu waan nama rifachiisu hedduu waan nama aarsu dhaaba mootummaan shoror keessaa jedhee bakka hin kaa'ini
dhaaba kan mootummaa shoror keessa jedhee iyyuu kan jiru otoo jiru Oromoo taargeetti maqaan Oromoo waan qabuuf taargeetti godhe sababaan sun immoo nafxanyootatu achi keessa jira jechuudha. Akkuma dhageettan akkuma BBC irraa dubbisanii jettanii warroota san qofa otoo hin ta'in warroota waa'ee sanillee dubbatee jedhu laakku hin cufnaa hin haqnaa jedhaniitiin baanataa jiran jechaa dhagahee jedhee. So anyway, so kanaafiyyuu you really have to passive and active engagement itu jira. Passive engagement maaliif fakkaata Facebook irra teessanii waan akkana goonuu jiran sun passive dha. Yoo active nammoo intentionally dhattaniitiin online maal jedhee yooyaan maal jedhee tanii laatanii active kaatanii qabsoo kana qabsoon kun kara dhumaa dhufaa jirti. Akkuma yeroo baay'ee dubbadhee jedhu the best days are ahead of us Oromoodhaaf. Dukkana keessa turre iftoominatti dhufaa jirra. Addunyaan agartanii daytaan peace waan akkasitti dhufu qaba. Addunyaan argitee jirti Itoophiyaan haala jirtu kanatti ce'uu hin dandeettu. Itoophiyaan marii irratti kan dhufu ammoo Oromoon irraanfatamtee hidhamtoonni irraanfatamanii warra bosona jiru irraanfatanii Itoophiyaan bilisoomsanii Itoophiyaan tasgabbii buusan takka dhalachuuf hin jirtu. Itoophiyaan tajiraatte Itoophiyaan jiddee gaaffiin Oromoo hin deebi'amu malee Itoophiyaan dhuftu. So wanti ittiin gammanu tokko yoo jiraatte Oromoo part of equation Oromoo clarity irratti argattee jirti. So I have no confidence. Garuu sana keessatti active engagement keessan barbaachisaadha. Active engagement waan goote ji'a dabre kana keessatti maal godhe ji'a shanatti waggaan kun dhumatuuf deemaa jira jiini kudhanii dhumatee jira ji'a lama tafee jira waggaa kana keessatti ani maal godhe maal gumaachee jedhe eessatti volunteer godhee jedhe baay'ee raajinatti ta'a because NPR miidiyaa adda addaa wajjin naasofna oduu ka miidiyaa irratti hin jirre ka sooshaal miidiyaa hin jirre oduu ituu nuuf kenninaan jiran oduu ituu akkasitti kennuu hin dandeenye jenne nama lamaa ajjeesanii jenne nama lamaa ajjeesan hagammaa diiteelii gadi qeensatti argachuu hin dandeenye. Lakkoofsa nama gadi bahee dubbatu malee jechuudha. So kanaafiyyuu kanarratti kadhaamee jiru active participant ta'uu qabdanii jechuudha. Facebookii inni alternatiiviin biraallee akka dhufu taate we have to do that jechuudha. Kara dhumaarratti maal godhuu qabdanii? Dubbiin guddattee fi fardatti hin fe'anii jiran. So asitti ijaa oollee wanni isin gootan asirraa bartanii haa deemtanii barbaanna. Tokkoon kana keessaa kan hin jedhu active participantiin walitti qabatee jiru torbaanitti at least if not every other week itti Twitter campaign godhaa jirra. Itti hirmaadhaa. Wanta akkasiin irraa hin hafu uummata keessaniif sagalee ta'aa jirtan. Asuma teettanii kanamaa irratti koomentii godhu, kanamaa irratti dubbatu, kanamaa irratti booyuu otoo hin ta'in yookiin ammoo hopelessness sigalii rakkoon sitti guddatee keessaa ba'u otoo hin ta'in rakkoon kun ni darba. Oromoon illee ni bilisoome jira shakkima numatu kama gantutu gatee kaduu du'ee biraa hafa malee fuuldura Oromoo ifaadha. For so many reasons Oromoon dukkana keessa dabree jira. Oromoon addunyaan beekti Itoophiyaan tasgabbii akka argattu taate gaaffiin Oromoo akka deebi'ee qofa sun shakkiin qabu nu dhiisii Tigreenis nu dhiisii sabni marti nu beekee jira. Oromoon hangana dammaqee even goobanti galtuun illee hin beekte Oromoo kana mallaqaan gurgurtee maqaa Oromootiin jiruu jiraataa jirti malee Oromoof duba deebisuu hin dandeettu. Kanaafiyyuu isini Ota isin miidhu warra social media irratti baay'ee active taatanii yeroo tokko illee jettan follow godha. Because engagementiin kuni consistently social media irratti nu kaahee jira. Because this is led by organization. Beekumsi yoo qabaatan namni isinitti dhufee beekumsi kan kee beeku hin jiru as koottaa gaafadha yookiin ammoo waa ijaaraa as baasaa isin faana deemne jenna. So social media Twitterii please engage godha isiniin jedha. Baay'een gammada Twitterii darbee campaign irratti hojii gaariitti ture tortoree ammallee keessuma jira natti fakkaate campaign waa'ee Boronaa irratti natti fakkaate Hangarii irratti tweet godhaa jira suni bareedaadha si Boronaa style kabeelaa suni Twitter addunyaa akka agartuu jira nullee hoo dhaabbilee warra akka humanitarian WF illee haa ta'u kaawwanii wal agarra jennu data quufaa kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa walgeenye waa'ee irratti beelli eessa keessa jira Oromiyaa keessatti qabatamaa wanni qabdan jiran nu gaafatan. Qabatama wanni social media irraa qabnu ka BBC'n xiqqoo gabaase kan naannoo Arsii keessaa ka amma beela Boronaa malee hin jiru. Mootummaan beekan qabee osee jira. Mootummaan kaleellee akkuma gaafa tokko dubbadhee jedhee qabeenyi Itoophiyaan qabdu guddaan tokko buna ture. Sistema sirni kalee dure sun sistemaan buna kana gadi haqeetiin airlaayinii guddisee biraandii Itoophiyaa amma ittiin beekamtu airlaayiniidha. Because sigalee Oromoo gadi qabuuf jecha Oromoo qabeenyaan hambisuuf iyyuma jecha akkuma beektanii biyya qabeenyi qamadii fi garbuun biyya Oromiyaa keessaa dhufti. Hoolaaltanii ammoo deetaa irratti yoo argartanii jettanii Itoophiyaan qabeenyi isii midhaan isii noorzii irraa dhufaa jira.
Mi'aan isii Noorziirraa dhufa. Oromiyaarraa wanti dhufu hin jiru. Qabeenya guguddaa qabdi ka jedhin GDP keessa hin jiru. Achii dhufaa jechuudha. Achii alliis akkasitti mul'isee jedhaa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo beekumsa xiqqoo dubbadhee jira. Namni baay'een keessa barreessuu viidiyoo adda addaa dalaguu dandeettan. Isin kadhadhee jira dhiiroo. Kontentiin gahaan kireet ta'an jiru Oromiyaa keessatti. Wanni gaarbeejiin xixiqqoon feesbuuk irra gadheessan suni achumatti jigee hafa. Isiniifillee wata kan gootu Oromoof illee wata kan gootu. Because social media feesbuuk irratti kaates ilaalu Oromoodha. Oromoon ofiitiif iyyuu hiyyeessa. Baqataa keenyaa kana ka'een gadda biyya kana dhufee jedhe. Wanni godhu hin jiru Oromoodha. Akka yaada kootti gurmaa'aatiin warra barreessuu dandeettan. Write a very solid report. Trainingii fudhadhaati. Warroonni dhaabbilee adda addaa keessa jirtan. Warroonni NGO, whether it's UN, World Vision, NGO hedduutu Itoophiyaa keessa jirtan. Waan jiru hin beektanii as nu dabarsaa. Miidiyaa adda addaatti dabarsaa. Dookimantii ta'ee achi dookimantii kan fuunee dhaabbilee adda addaatti erginee jenna. So warroonni katabuu beektan karaa katabdaniin warroonni kontentii viidiyoo kireet gochuu dandeettan viidiyoo kireet godhaa akkasitti uummata keessan qarqaaraa isiniin jedha. Anyway, kun ammoo kadhumaarratti akka tippitti kan isinii kennee jedhu. Akkuma beektanii ji'a Oktoobarii kana irra jalqabeetiin Keenyaan itti gaafatamtu Security Council kan UN taatee jirti. Oromoon teenya kan Booranaa kan Keenyaa keessa galtanii Kenya for a long time waggaa tokko of laalaa turre. So this is the best time uummata keenya sagalee ta'uu kan dandeettanii kan ta'uu qabdanii. There's a lot of good things coming. Warroota agenda every week umtanii jettanillee at least mee itti yaadaati agenda because ummatuma fe'ee haa ta'u naannoo Arsii keessatti BBC waraqaa kan dubbisee jedhe nama kuma miiliyoona lakkatu beela ture. Biilaan kan eenyutu qubayyuu hin qabdan harka guddaan keenya qubayyuu hin qabnu. Mee maal godhuuf hin dandeenyu uummata kana? Uummata akka godhuuf hin dandeenyu. Kanaafiyyuu sumuni asii qoqqocuu dhiisaa. Da information san BBC nama lakkoofsan 480 odoon goruu baasee ka baasee jedhe. Sani guutuu yoo katabdanii jettanii it's videoodhaan katabbiidhaan yoo gootanii jettan hedduu nu qarqaaree jira. Nutillee uummata keenya sagalee ta'an. Kun ammoo uummanni keenya hiyyummaa kana kan nutti fidaa jiru. Qotatu kan dadhabne jennee karaa kaaniin qilleensa maatee jira. Karaa kaaniin ammoo ijoolleen teenya hin qonne mootummaa kana jalaa dhokataa turte. Mootummaan abbaa irree ijoollee keenya ajjeesaa ture. Kanaafiyyuu otoo qabeenyi bira dabree mootummaa kana nama kumaatamaan biteetiin naannoo Finfinnee kanarratti miindaadhaan jiraata uummanni. Hiriiraan bahuu wata akka hin godhu miindaa mootummaarraa fudhatee callisee jiraachuutti jira gareen. Kuni dubbii dhugaati sigalee miindaa fudhatee mootummaa kana protesting godhu wanni inni godhu jiru. So ani hin beekna. So miindaa ofii fudhatee yoo callisee taa'e that's okay. Wanti isin jechuu barbaade kanarratti sagalee uummata keetii ta'uu yoo barbaade taate sumni kadhaadhaan jijjiiruu hin dandeenyu wanti nu godhuu dandeenyu beelaan ka du'aa jiru rakkoo adda addaan ka du'aa jiru addunyatti mul'isuu qabna. Addunyatti mul'isuu ammoo nuti ammoo mallaqa gahaa qabaannee lafa jiraannee waan kana gochuu hin dandeenyu warri beekumsa qabdanii wanna kana nu qarqaaraa isiniin jedha. Kan maratti dhiisee jira galatooma naaf oolchaa isiniin jedha. I hope waan isiniin jedhee tasgabbooftanii ni yaadduu natti fakkaata. Fiiguutu gad dhaabbannee maal godhaa jirra? Kalee maal goonee waggaa haaraa dhufaa jirra maal godhuu qabna? Because Albert Einstein akka jedhetti maraatoon wanuma kalee qaran godhanii outcome haaraa eeguudha. Oromoon akkuma kalee qabsoofne boo'ichumaan boo'icha tokko taa'amni taatu will never win. Hiriirri I think jimaata kana dhufuuf deema hiriirratti hirmaadha. It matters. Warroonni hiriirratti hirmaan dadhabne jedhu in kijiban as biyya Ameerikaa ta'anii kijibduudha sii galee. Hillonanii bara maali Tigreen doktora sii dhaqee lolaa hin jiru dhaqxee loltu. Kaasitti afaan kan kee dheerasitu biyya Arabaa teettee yookiin ammoo biyya Ameerikaa teetteetiin leenca of gootu sabboona of gootee asitti dubbattee jettee dhaqxee loltu yoo dhiira taate. Yoo dubara taate dhaqxee loltu mallaqa kenni jedhe yookiin cuqqaalami jedhe. Because hiriirratti hirmaadha. Twitter campaign itti hirmaadha. As taa'ee wata tokko hin goonu kan jedhe because jiruun itti toltee jirti. Jijjiirama kana fiduuf. Jijjiirama already ana kilaalcha kiyyatti jijjiirama guddaan dhufee jira. Oromoon kalee yoo yaadatan taate waggaa godhanii hadhaa seexaana nama meeqatu jibba. Oromummaa ollaa kennaa hadhammoo meeqatu nutti addatee meeqatu nutti siiqaa jira. Uummata gumuus fudhadhu qimaanti fudhadhu uummatuma feeti fudhadhu jedhu meeqatu Oromootti akkatu barbaadee jira.
dadhabbiin keenya sagaagaltuu taanee kun nafxanyaa kana faana jira kun immoo bosonatti lolaa jira hedduu kana keessatti immoo nama 99 jira rakkanneeti malee Oromoon already advance godhee jira Oromoon bakka hin deemne godhee jira sirni nafxanyaa sun cabee jira Oromoon sirna keessa jirullee mallaqaaf akka bitamee garaaf akka bitamee hin beeka garaa dhaafaa isaa qabaa jira warroota garaaf mootummaa kan keessa jiranii hanga bilisoomsunutti warroota kana beela ummata Booranaa irra deemaa jiru du'iinsa ummata Wallaggaa akka bineensatti deemaa jiru kanneen viidiyoodhaan ummata Itoophiyaa guutuu ummata Oromoo guutuutti tokko manatti garsiisnee yoo hin mul'isin tokko ni akka hin galchine ijoolleen wanti qalamaniif beelli kun kan ta'eef odoo naannoon biraa biiliina USN ji'a kana keessa miiliyoona karaa dhibbaattu qarqaarsaaf deemaa jira. Takkittiin sumuuniin sun naannoo keenya dhufaa hin jirtu. Garuu uummanni keenya according to UN reporting February keessa bahee percentiin 40 beelli Oromiyaa keessa jira jedha. This is February report dha. So waa hedduu jijjiiramee jira. Namni keenya waggaa lamaaf hin qonne. Kun mana hidhaa keessa jira. Kun qabrii keessa jira. Ka kana godhaa jiru ammoo mootummaadha. So mootummaa kan haga ofirraa lolanne. Mootummaa kan haga of tokko hin goone jijjiirama manaa dhufa itti hin qaaqine. Warroonni asitti baatanii ajandaa uumtan please think twice. Agenda it just thinks wise ka fuudhee kamaraafii jiru harka dhahaa oolla no lolarra jira balaarra jira focus ida focus ta'uu qabna ummata keenya hooka dubbannu taate rakkoo irra gahaa jiru kana viidiyoon waraabne akka Oromoo hundi akka miidiyaa irratti baasnee nama kumaatamatu hundaala hooka taate ummata mul'isa beela ummatatti mul'isuu hin dandeenye saantima nama gaafachuun irrationalidha. Rakkoo kan ummata Oromoo guddaa Oromiyaan badhaatuudha. Akka Oromoon hiyyummaan duutu namni beelahee jedhee consistently garaa guuttatuuf waan deemuuf kana godhaa jiru mootummaa irra jiru kan mootummaa harka irra jiru kan waliin ka'aa suuraa waliin koflaa waliin maal jedhaa asiin ammoo wannaaf gochiisuu hin dandeettan. Waa'ee Jawaar fa'aa warra katabdee jettee hin argine jenna waa'ee Jawaar fa'aa waa'ee hidhamtoota fa'aa absolutely all the time dubbannee jenna. Jarri tuuni kamin Oromoon teessoon dhufne mariin Itoophiyaan gooteetiin Itoophiyaan ceetu tokko hin jiru. Quba qabna keessa jirra jechuudha. Sani konfidensi akkasii ta'uuf garuu osoo jechuun teettanii sireera teettanii garaa nama gubuu sigalee ofii loltanii otoo takka hin gootanii achumatti harka dhooftanii kijiba oo'istanii yookiin ammoo nama waa dalaguuf deemu ji'a ooggatanii warroonni sun ammoo of tasgabbeessaa isiniin jedha. Hedduu galatooma hin daganne eenyuun iyyuu. Kanaafiyyuu fayyaanaa taasisni jedha. Bye.